namni akka Jimmaa manni irra diigamaa jiru, namni akka Jimmaa buqqa'aa jiru, namni akka Jimmaa cinqamaa jiru sirna kanaan rakkate takkallee hin jiru jechuudha sigalee. Uummanni keenya asumaan uummata Jimmaa gartee sagalee ta'uuf qabna jechuudha. Asirratti waan hin beekuufin bakka sirni kun irratti xiyyeeffatu waan hin beekuufin isin waywaadha yeroo hundaa'u uummanni Jimmaa namni qixa isaanii rakkachuu jiru hin jiru jechuudha. Wallahi waan sirni kun Jimma godhu jiru. Shayxaanni ilma namaan goone sigalee. Shayxaanni si jallisee azaaba si naqu sun gartee waan Jimma gartee Jimma ta'u jiru shayxaanni uummata addunyaa tanarraan goone jechuudha. Shayxaanni nama wal ajjeesisu. Saniifuu waan asirra deddeemaa tana akka ajandaa godhannu barbaadanii tana bira kutaa. Tunujii isaaniitii bira kutaa. Akkuma beekamu jidduu kana qondaalli abbaan Qeyroo, abbaan Mul'ataa, Leencii waan dalagu hujiidhaan garsiisu Jaawar Mahammad Gabbahuu ni yaadatama. PP'n iyyaa jirti. Maaltu iyyisiise? PP maaltu iyyisiise? Olola ajaa'ibaa gadi hin dhuftee jechuudha. Jaawar Mahammad birrii tiriliyoonaan lakkaa'amtu fannoon kafaltee fi bakka dubbiin tunuddirraa kaateen isinii himuu deemaa jechuudha. Dursa gaafa Dr. Angaasaa Ibrahim Gabbahee abbootii gadaatiif sagalee ta'u miliyoona 3 Amaarri kafaleetiif Gabbahee sigalee Gabbahee mootummaa Oromoo diiguu deemaa jedhanii haasawanii jechuudha. Itti aansuudhaan Jaaltaayyee Danda'a Gabbahee. Jaaltaayyee Danda'a ugi Gabbahu miliyoona 18 kafalaniifi sigalee miliyoona 18 Amaarri kafaleefi Taayyee Gabbaasee hay. Yoo Amaarri hangas kafalee abbaa gadaatii sagalee ta'e je. Yoo Amaarri miliyoona 18 Taayyee kafalee sagalee ta'e je. Yoo Amaarri miliyoona 3 kafalee Angaasaadhaan abbaa gadaatii sagalee ta'e je. Yoo Amaarri tiriliyoona kafalee Jaawar Mahammadiin sigalee Jaawar Mahammad tiriliyoona geessan Taayyee Danda'a miliyoona 18 Angaasaa miliyoona 3 Angaasaa kana akka duraatti geessitu. Uwe mee miliyoonuma 8 godhaaf Angaasaafis miliyoona 8 kafalanii faa jaa xiqqoolii isaa Angaasaa kana. Jaawar Mahammad ammoo tiriliyoona godhani tiriliyoonaan kafalanii kafalteetii fi fannoon mootummaa Oromoo lafaa hay. Yoo Amaarri numaatu sadarkaa tanatti abbaa gadaatii dhimmame sigalee abbaa gadaatii dhimmame kan maallaqa namaa kafalu taate kan kafalee fi kan abbaa gadaatii sagalee ta'e ijuu taate Amaarri kanuma lafee barbaadanii ugaa isin caala hay. Amaarri miskiinumaafuu dhaabbatee ugaa akkana taanaan eega gartee Taayyee Danda'aatii miliyoona 18 kafalanii kan abbaa gadaatii ta'e sagalee ta'e Angaasaadhaa miliyoona 3 kennanii wallahi nama gartee isin ajaa'iba jettanii amma goota kiyya jettanii suuraa asirra ooftan afaan isaatiin namaan jee waan kana. Amaara ka'a gabbaa saaxilaa miidiyaa rabbaa akkana jaajeen sigalee akkuma duraan baratan san sigalee akkuma duraan eegalan san arra gabbaanii Jaawar Mahammad taraa duraa maaliin dhufan Jaawar Mahammad daldala eegalee Muyyaalee fi Keeniyaa idduu sigalee Muyyaalee fi Keeniyaa idduu daldala deddeebisaa jira. Kana duraa qabne ganaa daldalliin jiru Jaawar tanaaf iyyaa jan san Oromoon irraa fudhachuu diddee jechuudha. Amma garagalchaniiti Jaawar Mahammad maallaqa guddaa akkaawuntii keessaa qabu mootummaan baafachuu dhorkitee mana gurgurate hunda mootummaan gartee dura dhaabbattee dhorkitee tanaaf iyyaa jan tanaas irraa fudhachuu didan. Amma tiriliyoona fannoon kafaltee mootummaa Oromooti gurgurachuu deemaa jechuun gabbaan. Yaa obboleeyyan kiyya. Yaa kazzaaba. OPDO jechuun kazzaaba please.
Oppiidiyoo wajji nyaannee hin beektu. Oppiidiyoon namni kun na gargaaree hin beektu. Laal namni wahuma ifii taaniin ummata qabsaa'ota madaalan jechuudha. Oppiidiyoo jechuun maali? Wanni mee oppiidiyoo komantuma oppiidiyoo laalame. Maal si dhorkatan? Dachi si dhorkatanii kondoomineemi dhabde komantiin isaanii tana. Gaafii Oromoo jallate maal gaafattee dhabde? Maaltu bade? Maaltu sirraa'uu qaba? Hin jiru isaan bira. Mee komantuma isaanii nama hunda nama Oromoo sagalee ta'u hunda jala deema anarraa eegali. Maal dhabde? Dachi Finfinnee dhabde? Maallaqa si dhorkatanii? Maaliif kana ja'an? Yaa obboleeyyan kiyya sirna kana wajji hojjennee garree meena dhageeffadha. Guurii gurraa fudhadhaan dhageeffadha. Sirritti oppiidiyoo na caalaa rabbiin isii uumee hin beeku si galee. Waan isiin taate bakka isiin irraa uumamte an sirritti hin beekana dhageeffadha. Sirritti si himaa dhageeffadha. Wanni isiin akkana jettuuf oppiidiyoon guruupii saamichaa wal jaartee jechuudha. Kaayyoo takkallee hin qabdu. Namni wanni oppiidiyoo jooyin ta'uuf wanni oppiidiyootti ida'amuuf jireenya jijjiirrachuu mana yoon qabaanne mana jaarrachuu birrii yoon qabaanne qaadhimaa gaariin fuudhu si galee kanaafi malee sabaan milkeessa hiishni kiyya akkam ta'ee isa yaachisa baankii kiyya keessa meeqaa jiraa isa yaachisa abbaan fedhe du'e abbaan fedhe jiraate abbaan fedhe buqqee abbaan fedhe gudeedame si galee kun isa yaachisu jechuudha. Kun isa yaachisu jechuudha. Uumamni oppiidiyoo maali? Uumamni isii maali? Wanni isiin irra ijaaramte maali? Gara irra ijaaramte jechuudha. Mee amata 36 hangamma namicha aangorra jiru kana Abiyyiin baatutti oppiidiyoon aangorra jirti. Mee goota tokko kan oppiidiyoon himattu Lammaa Magarsaa irraa kaafe. Mee gootuma tokko kan oppiidiyoon himattu naayime. Oppiidiyoon Shawaatis gartee eenyuun dhaadatti narraa hime Taaddasaa Birruutiin dhaadatti. Oppiidiyoon Arsiitii Waaqoo Guutuutiin dhaadatti. Oppiidiyoon Harargee Jaarraa Abbaa Gadaatiin dhaadatti. Tajimmaa waan isiin dhaadattuun hin beeku. So oppiidiyoon hundinuu goota gartee wanni kanaan dhaadatti jechuudha. Gootaa hin qabdu. Maaliif goota hin qabnee jiina gaafa? Takka takkattiin si deebisa. Kaayyoon qabdu. Goota qabaachuuf kaayyoo si barbaachisa. Galma si barbaachisa. Goolii itti galchuu deemtu. Barka galma jechuun bar amma taphattoonni kun hundi wanni dirree keessa kubbaa ari'uuf maali? Galma qaba. Bakkatti goolii dhiituu deemuu qaba. Namni wanni gartee siyaasaa dalaguuf maali? Goolii qaba jechuudha. Tanatti bar oppiidiyoo wajji walii galuu dirne. Nyaadhaa quufaa bashannanaa dhawadhaa bashannana paartii teenya keessa kanaa jiraa hiraari naasayinaa siin jedhanii bara. Yaaboo namni buqqa'e, yaaboo namni dhabame, yaaboo namni kana ta'e yoo ati jette aboo nurraa hiraar dhiisi. Hanga jirtu nyaadhu siin jaansi gale. Hanga jirtu nyaadhu dhugii bashannanii tabadaa na'u siin jaansi gale. Amaara kana hunda indazaa na'u jechisiisi enjoy godhi kanarra ijaaramanii jechuudha. Tanaafi isiin maaltu bade, maal jallifne, maal deebisu gaafiitam deebisuu dadhabne ummata kam dhageeffachuu dadhabne siin hin jettu yeroo hunda meelaale komantuma oppiidiyoo maal si dhorkatan maal dhabde dachi dhabde kondoomineemi dhabde maarre dhabde si galee ja'aniiti gartee oppiidiyoon gartee kaayyoon isii waan garaa taateef garaa nama mataalti jechuudha. Wanni qabsaa'onni Oromoo marti wajji dalaguu dadhabaniif maali? Sigale wanni qabsaa'onni Oromoo wajjiin gartee dalaguu dadhabaniif maali jiina gafa? Qabsaa'onni Oromoo kun Sheek Abuu Tarraa eegali gaafii qabna. Gaafii sabaa qabna. Gaafii akka saba gaafan hanga dhuunfaa deebitutti gaafii gaafatamtee jira jechuudha. Gaafiin tun isii bira hin jirtu. Tana walii galuu dadhabe namni hundi. Namni wanni qabsaa'uuf bara oppiidiyoo biratti hoggii asii diyaaspooraan kun darsa guurratee shaantaa qabatee bira galu bar wahuma akka isaanii dalagaa barbaada dhufee fakkaatti. Ameerikaa irraa dalagaa dhabe, Awurooppaa irraa dalagaa dhabe, Kanaadaa irraa dalagaa dhabe, Awustiraaliyaa irraa dalagaa dhabe
wahuma akka isaanitti gartee dalagaa barbaaddachuuf mana jaarrachuuf ummata saamuuf ummata zarafuuf sigalee ummata zarafuuf waahuma gartee dhufeetti fakkaatti baroppiidiyoon sigalee akkuma isaanis si madaalan maaliif sammuma isaaniitiin si madaalanii jechuudha hoggii ati gartee meejara kanaa hojii dalee cinaacha dadhabaa isaan qaban guunneetiif cinaacha bakka dadhabduu isaan qaban qabneetiif jabeenya isaan qaban jabeessineef mee isaan kanaa hojii fuula duratti tarkaanfannaa ilmaan Oromoo lafa qabate irra duuluun hin ta'u jaanii namni nu caalaa opiidiyoo jala dhaabbateen jiru jechuudha. Namni nu caalaa opiidiyoo jala dhaabbateen jiru. Amma tanneen opiidiyoo jettee asii waccu fasaamiin bakka gartee jarri sheekka abbutu afaan raariitan. Sigalee nu naqa. Mee opiidiyoo yoo bakka qabaatte haayisinna hitu gamma. Sagalee taanee fi maarree taanee fi girrisaa afaan qabsiifne maarree afaan qabsiifne jan sigalee maal afaan nama qabsiifne haasawa beektan sigalee mimma wooma opiidiyoo jalatti hafe laali wooma bilziqinaa jalatti hafe waan haasawan beeyin waan gartee maqaa rabbiitiin kakachaa kijiba haasawa waan gartee opiidiyummaan isa ergattu sun hoggii inni laayif irratti ol bahee dhokattii bar kaameraa jala yaa rabbi dhufee maaluma jiru deemarra sigalee yaa rabbi dhufee maaluma firra albaati akkam ganna kuuteem sadarka waan kana qofaa isaan jalatti hafee waan maanaan qabne waan jibbarratti hundaa'e nuti Abiy Ahmed irraa jibbaa takkan qabu Shimallis irraa jibbaan qabu sirna isaan irraa jibbaa qabnaa jechuudha isaan ammoo dhuunfatti jaawaruma nama jaamu jibban siyaasaan jibbaan hin gaggeeffamtu sigalee mee sirni keenya kana deebise kanaa fi Abiyyi jala dhaabbanna jedhanii takka wanni isaan siyaasa waniin jirtu takka wanni isaan siyaasa waniin jirtu qabiinaa taayin mee billaahi masaanii barruu isaanii takka jala deemu arraba jaawar arraba sheekka abbuta arraba shaayyee arrabuma gartee nama gartee kaayyoo qabu kana malee hin jiru jechuudha kanaafu waan bazaa kaayyoon qabneetu isaan jalatti hafi malee namni gaafii ummataa alaabaan Oromoo mee afaan Oromoo federaala ta'ee Oromiyaa daangaan isii kabajame Oromoo irraa duuti dhaabbattee nageenyi Oromiyaa keessa bu'ee sigalee amma haareetti Wallagga keessatti Amaara jaaru jiranii tanaas ittiin sii dhufa sigalee ittiin sii dhufa saniifuu waan garaan nama madaaltuuf maallaqa jaawar maamma fudhateeti yaa rabbii bar jaawar maamma kun yaa opiidiyooti yoo akkana gabbee walgayii Oromoo tana miidiyaa bahu walgayii baasuun barbaachisu Facebook isaatiin gabbee Oromoo doolaara miliyoona 10 barbaadaa dafaa lafa kaaje anarraa eegali bakka seenne lafa keenyaaf nama maallaqaa cinqii takka qabu mi bar namnu nama bar miidiyaa guddaa kana jaarreetti kenne miidiyaa sanii manatti binne sigalee taa'ii nyaadhu jennee waata kanuma geggeessi jettee Oromoon osoon guyya tokko kana dalagaa harkaan hin tuqin miliyoonara gootee akkasi keessa bar jaawar maamma jechuudha kana hunda wali qabatee biyya gale eessa keessa jee Oromoon ni gaafate baga nyaattee yani hurkaa keenya nyaattee ilma keenya baga nyaatte as deebinaan dheengadda maal jechuu turan diyaaspooraan jalaa galeera namni tokko harka dha'uuf hin jiru marree ta'uu hin jiru mitirkishoo ta'uu hin jiru jechuu turanii haya amma garteere galmi sossoohee dachiin rabbitu hoggee gubbaa rabbi xiiba sibitti be shokukkul naman urge bar qaallicha Abiyyi jaaniin kana bar obboleessoo qiyaamaan nu baateeti marmeela udaanii kana keessa fuune yaaboo tana tanaaf je yaa Oromooti yarran laalina yaa Oromooti yakkana wallaahi dhalaa ciniinfattu caalaa namicha kanaan nu rakkise dhalaan ciniinfattu hanga isiin rakkattu ni beeytin duruu ol bahee marmeela udaanii keessa dhub hoggii nuti arra tanaaf je jennee gartee xiqqoo marmeela ajaa tanarraa soyinee amma gaa xiqqoo Oromoon turis hafuura fudhatti duru marmeela udaanii keessa bu hunolaal khalesiimnee miyaa sheekka abbuta ijoolleen rabbiin gadhiise tun duru keessaan natti ergiti waan inni laaqatu qiyaamumaan nu beeyo
Ani fooyyettiin waan kana irraa garaa muranne si fakkaatti. Hayyoonni Oromoo guutuun waan kana fooyyee garaarraa si murate si fakkaatti. Yaa obboleeyyan kiyyarra laalina bartana tanaaf jee mee viidiyoo mati jedha dabartila. Bari abiyyi wanni tana jee Amaara nu shawwaduuf maarree nu shawwaduuf maarree jijjiirama kana nu milkeessuuf maarree godhuuf yooni afaan Amaaraa dubbanne jijjiirama kana bada Oromoota durummaas torbaan itti aanu inni marmeela udaanii san keessa jira. Amma akkana dhiquuf saabuna biroon nu barbaachisa. Bara obboleessu mataa shirnu jee bara. Sigale wallahi namichuma kana ittisu takkaan jireenya kiyya hangum akkamittiin deebisaa kennumaa yaada malee takkaa hangaan waan namicha kanaa yaade jireenya kiyya yaadeen beeku. Dhugaan siima wallahi. Amma rabbiin wobbar ba'umaan nurraa bu'ee bara. Ba'uma guddoon nurraa bu'ee bara. Namicha kana jalaa ba'u wallahi alhamdulillah hafuuraan baafa. Wallahi. Hafura afaan Oromoon beeku bara afaan Oromoon tun afaan mataa isii qabdi bara. Memma Jaawar kana laali. Afaan Oromoon beeka. Lammaa Magarsaa maaliif itti maraatan? Gaafii Oromoo deebise. Sigale. Daangaa Oromiyaa kabachiise. Naa himime? No. Afaan Oromoo beeka. Sigale. Kun afaan Oromootun beeku bara. Ijakka harree wadalabba guddaa khiyyaa tokko godheetuma akkana ija baasee as Itoophiyaa hiikaa Itoophiyaa tanaa humbe sigale qiyaamumaan nubbahe buleessu akkasitti irraa dhiinee urgaawuu dideensiin jedhe isin dheengadda Jaawar gartee maarree tahee mana OMN gurgurate maatii hirkisho baga gurgurate siin jette Oromoo. Maarree fichisiis miitirkishoo fi ilmaan keenyaa baga fichisiis. Sigale. Dachiin sossootee jechuudha. Osoo Jaawar ta'uu baatte silaa olollii sin ooftan dachii jala dabarse. Namni arra waan Jaawar maammatta hin arkin. Namni mizaana Jaawar qabuun arkin. Sigale. Wallahi balla. Laal alaabaa tana rabbii si harka kaa alaabaa jaalalaa tana dur alaabaa jaalalaa tana jaarrabbaa gadaatii sunuma jira bara rabbi rahmataa godhuuf leencoo wanta narraa hime waaqoo guutuutii sunuma jira osuma manguddoon teenya kabajamtuun dhaaba kana nuu dhaabde jirtuuti leencoo lutaa kana jala alaabaa isaa jira akkana godhachuu ture namni VIP deemuu ture osoo manguddoon teenyatu waan nyaattu faa dhabdu waan kiraa kafaltu faa dhabduuti namni leencoo kanaan gartee mana kiyya kootu farshoodhaan maaliin leencoo kana afeeruu ture jechuudha. Alaabaa sana eenyu harkaa fudhate leencoon maaliif gaafas Oromoon akkasitti itti timte addunyaa tanarratti Oromoo beeksisee siyaasaa tanaan bakka hundaa isaa mul'ata mallas biraa isaa mul'ata Ameerikaa biraa isaa mul'ata kana bakka hoogganaan Oromoo janiiti Oromoon gartee jala qaceeltee manguddoo teenya tanallee dhiifte. Alaabaa sana eenyuutu guututti irraa fuudhe Jaawar Maammadii harkaa fudhate jechuudha. Maaliif hojiin nu garsiisee jechuudha. Wayyaanee Ameerikaan hin cabtu jette jijjiirama hin dhufuu jedhanii bar. Asii bar diyaaspooraan hundinuu waan goonu wallaallee yaa rabbii tokkicha ni dandeessa OPDO nu godhi jenne nu barandaa Ameerikaa jala dadhaabbatu. Rabbiin Jaawar kana Oromoo farasti jechaa isaa ce'uu nu dhufe eega gaafa sarkatti marate namni hundi hojiidhaan nu garsiisee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Hojiin nu garsiisee jechuudha. Oromoon oggii tara takka hojiin garsiifte ganaa sirraa garangaltu alaabaa san namni harkaa qabu Jaawar. Wahuma feete olola feete ofi. Laal. Barpiipiin tu miskiinaaf guyyaa gaafa nama rakke memma abiyyi maal jetteeti Jaawar arrabsitee abiyyi faarsita. Abiyyi hajjeesu jettee faarsita. Haa buqqisu jettee faarsita. Gibiraan haa ummata gidirsuu jettee faarsita. Sigale. Gaafii Oromoon deebisin Oromiyaa kilaasteraan haa diiguu jettee faarsita. Bar gaafa nuti deeggarru abiyyi waan inni ta'e namni beeku hin jiru bar. Namichuma maramee harka qofa keessa kaa'ee akka dhalattaa'u kana harkina malee miidiyaa irratti sirna isaan beeyin kaayyoo isaan beeyin Jaawaruma kanarra gaarabbi beeksisee aboo namichi kun akkana dimokiraasiin beeku dimokiraasiin dhiiga isaa keessa jirtu waa takka sigale
Dimokiraasiin dhiigasaa keessa hin jirtu. Namicha kana jalan deemina. Namicha kana firraa dhaqqaba. Jee jaawaru meemuu ture malee. Nuti bar irraa hun beenu bar. Hokii kattaaya haasa'u miskiina wayi rabbii. Yaa jaawar maatiroo rifta rabbiilleen guyyaa malqiyaamaa sindiisu jechuu turre sigal. Qiyaamaan gara fiinu qabatti. Edaa wayiin ta'a. Abiyyiin mana namni hundi ni beekaa jechuudha. Maal akka ta'e? Abbaa irree haa akkam akka ta'e? Sanuu abbaa irree bara dadhaba. Anamma dura maaliin isiniin jee inni wal shakkisiisaan jiraata. Even paartii bilziqinnaa tana keessa yaada tokko qaban si fakkaate. Yaada tokko hin qaban. Sigalee. Yaada tokko hin qabanii jechuudha. Nama paartii isaa keessa yaada tokko kan namni hin qaban. Namni hundi kuma isa faarsee jiraatu. Sigalee. San godhee jechuudha. Saniifuu obboleeyyan kiyya. Memma akkam jetteeti abiyyi farsa. Naayim ijoollee Oromoo ta'an korra jira. Ijoolleen biyya bulchitu teenya. Haya. Ilma keemaan taane kan ati hin jettee dhalte. Yoo faayidaa siin qaban, yoo si jeesse, yoo si buqqise, yoo tan ati qabdu yoo qabeenya mana keetii gagguuree gurgure, yoo mana sirra gube ilmi kee kan ati dhalte ka gudeedaa maal sii godha. Sheekoti manzaraa tana laalina. Ilmaan teennaa biyya bulchaata jettu kijibdu martisii hudduun isii waraabamtee jirti tana. Martisii maallaqa hoggiitti kennan hoggii dachii gurgurattu. An takka takkatti hin beeka. Mee takka sheekotiin amma asirraa ilmooteenyaa biyya bulchee jettu tun takka haa ol baatee abiyya arrabsitu. Wallaahi kijibaan aanji. Viidiyoo isaanii takka takka hoggii maallaqatti kennan hunda waraabanii riku. Gantuun akka isaanii hin jirtu. Sigale. Gantuun akka isaanii hin jirtu. An sirritti hin beeka. Maarreteennaa biyya bulchaa. Mitirkiisa biyya bulchaa siin jette. Kijibduudha. Ifiifuu rakkatteen asi keeysaadha. Yaa Rabbi yoom gan nu baasuuta. Yoom nu salphisuuta. Yoom Oromoon nu himuuta. Waan nuti goon. Sigale. Ja'anii ifiifuu asi keeysaadha oomu jirti. Kijibduu sheekotii manzaraataniin anjuuntan. Namatti illee lakkaa'ina. Nullee deeggarin jinaan. Dhugaan isin hima. Tun nama bitamtuudha. Nama si deeggaru tullee faayidaa takka hin qabdu. Sheekotiin amma abiyyi jala horiitu tun bitamtoota naasii. Sigale. Marasii rikoordii godhee harkaa qabu. Marasii rikoordii godhee harkaa qabu. Saniifuu dheengadda baaniiti namni gartee mootummaa tana dura dhaabbatu hin jiru. Maarree dura dhaabbatu hin jiru jedhanii ololoo oofan. Jaawar Mahammad diyaaspooraan hin simattu. Way maarreen hin ta'u. Way miixirqishoon ta'u jedhaniiti gartee iyyuu turan. Hojiidhaan garsiise jechuudha. Amma maaliin gabbaan maallaqa nyaatee baga nyaate. Fannoo miti sheexaanarraa waa nyaatu. Baga nyaate. Maal fitta? Naamatta. Baga naqeef. Amaarree obboleeyyan keenya bara. Ati Amaaraa wajjin fuuteeti Oromoo buqqifta. Amaararra jaarteeti maqaa fannootiin Oromoo gachisiifta, qalchisiifta, gudeechisiifta. Nuti Amaara obboleeyyan keenya wajji taanee yoo bilisoomne maal qaba? Maal qaba? Sigale. Ani wanniin dhugaa jala mureesitti himu Jaawar ijoolleen amma jirtu tun takka faayidaa Oromoo gurgurtu takka hin jirtu. Jaawar Mahammad rakkina faayidaa Oromoo gurguruuf hin qabu. Xiinxalaa addunyaa akka gartee namicha Libnaan san maqaa isaanirraa himi. Ka Aljaziiraan hundi dhaqee irraa fudhatu Abdulbaarii kan jedhaniin san ka Aljaziiraan dhaqee oduu irraa fudhatu san. Ka CNN dhaqee iccitii addunyaa tanarraa fudhatu san. Nama akkasiiti Jaawar Mahammad. Nama gartee addunyaa tanarra deemee biyya fedhe gorsee jiraachuu danda'u. Jireenya isaati. Mee maal dhabeetimma fannoorraa waa fudhate. Yoo fudhatee baga fudhate maal fidda? Baga Amaaraa wajji walii gale. Ati bara Amaaraa wajji walii galtee nu dhiitu jirta bara. Ati mataan kee Daani'eel Kibratii wajji walii galtee nu dhiitu jirta bara. Sigale. Tee halaali tagartee qabsaa'ota haraami. Ummanni keenya dammaqa. Warra asirraa miidiyaa irraa gartee cinaadhaan Jaawarii rirrigatu kana isinuma gartee miidiyaa kam akka ta'e eenyu akka ta'e. Sigale. Eenyu akka ta'e miidiyaa kam akka ta'e ni gartan.
Amara nu gurguruu deema. Abiyyee Amaraaf mormine maar kijibdu abiyyi halkan abiyyi wajjaa sawa bulteeti ganama akka nama abiyyi gartee murmutti as baatee kijiba Oromoo yaafta sigale. Kijibdu nuti isin beeyna bar. Cufti miseensonni PP tokkottiin isinii maannin beeka biyya laatana. Khaguyyaa isinii wajji down jee abiyyi down abiyyi jee galgala gabaasa nuu fidu an tokkottiin beeka. Icciitii dhaabaati himuun fedhu malee sigale. Sheekaa butaan wanni himanaan jaan malee sigale. Nama galgala down isinii wajji jaa guyyaa down isinii wajji jechaa oole galgala icciitii fiduu jira. Eenyu kamaal qabu qabeenya keessa takkaan biyyatama akka jiru keessa akka jiru sigale. Warra gabaasa galchuu jira jechuudha. Tamma miidiyaa irraa isin goota keenya maarree keenya jettanii jala horiitan tun ta gabaasa nu galchituu jira jechuudha. Sigale. Tanaafu ifi eeggannoodhaan deema la siyaasaa tana keessa ifi eeggannoodhaan deema. Ifi eeggannoo barbaachisa jechuudha. Saniifu gootota keessan Amaara miitirkishoo Amaara wanni jaamun jirtu Amaara biyya waliin qabna obboleeyyan keenya. Tigree biyya waliin qabna obboleeyyan keenya. Kanaa booda namni tokko Oromoo dhufee gabroonfachuu hin danda'u. Oromoon bara irra marroo qabdii bara. Oromoon irra jaawar qabdii bara. Oromoon taayyee qabdii bara. Oromoon bar Lammaa Magarsaa qabdii bara. Oromoon bar hayyoota gurguddaa addunyaan tun gartee ana jee qabdii bara. Oromoo guyyaa dukkanaa sanu gaafa gartee Amaara malee namni maqaa ifiitu barreessuun beeyne san gaafa maqaa jijjiirratee Oromoon baratu sanu Oromoon gabroominiitu. Oromoo arra gartee joolleen isaa isnaappara asirra naqattee akkana boonaa naannoo fish godhaa yaatu tana namni dhufee gabroomsaa sigale. Hinjiru jechu kun kookoo waan ummataan sodaachisan an amma wanniin isinii himuu dhufe propagandaan qophaa'ee jira isiniif. Baay'ata dila kana isinii baasee akkamitti gartee propagandaan kuftan jee namichi yaamee koree nageenyaa qoratee jira jechuudha. Ummanni keenya ifi eeggannoo godhu qabdi. Andeen gadda isinii dubbaddeetiin ture. Wanni PP'n sodaattu birgeedii waraanaa caala dirooyinii sii qabu caala Oromoo jaaramte sodaatti. Wanni isiin Oromoo jaaramte wanni isiin Jaawar irra duultuuf maali? Oromoo jaara jechuu beekti. Jaawar jechuun ijaaraan isiniin jedhe. Amma duraan isiniin. Oromoon duraan waan gootuu fi waan dhiiftu wallaalte. Bakkarraa mishigii irraa diina bobbaatu dhabdee jechuudha. Mishigii Oromoo diigame duraan. Mooraa Oromoo diigame. Mishigii san qotee tolchu jira jechuudha. Sigale. Mishigii san qotee tolchu jira. Jaawar jechuun amma maal siin jaan hayyoonni hin deeggaru, maarreen hin deeggaru, miitirkishoon hin deeggaru siin jaan hayyoonni Jaawar hin deeggarin jiru yoo harroota taate malee. Sigale. Jaawar jechuun mataa ifittuu biyyaadhaan siifin hima. Nama dhageettii qabu jechuun mataa ifittuu bar Doonaald Tiraamp kana pirezidaantii Ameerikaa kana. Sigale. Hayyoota deeggaree si fakkaatti. Gurguddaan dooktara profeesara warra yuunivarsiitii maarree miitirkishoo bineensa Baayidan jaamu kana deeggaruu turanii jechuudha. Ummata isaa isa deeggaree jechuudha. Dhugaa ummataa waan harkaa qabuuf ummanni isa deeggaree marra lamaa ol ajjeefamuu ka'ee har'a pirezidaantii Ameerikaa ta'e jechuudha. Yeroo hunda moo'ataan nama ummata harkaa qabu. Jaawar jechuun moo'ataan ummata harkaa qaba. Sigale. Hayyoonni si deeggaree dhiisee sigale hayyoonni waan ummataatiif wal dhaban kaayyoo ummataa irra deebinaan Jaawar wajji deebuu qabanii jechuudha. Hayyoonni durumaanuu maallaqa naan kennine miitirkishoo naan kennine wal dhaban maallaqa kennineefi araarsuun dirqama jechuudha. Mooraa Oromoo suphuun dirqama jechuudha. Tuwaan wal nama gaafachiisuu miti. Mooraa Oromoo suphuun dirqama jechuudha. Ijaaramuun nikuleera caalti. Ijaaramuun waraana addunyaa tanaa caalti. Ummanni ijaarame. Wanni amma Jaawar irra duulli dilli hundeemuuf Jaawar wayi ijaaruu beeka. Dhageetti qaba, dandeetti qaba, itti beekaasi. Isaa hangana bilchaatee ba'e. Isaa hangana washeedhaan shaf godhanii isaa durka akkasitti xarrajee akkasis samirra deemu sanuu akkasin nama jaaruu ture. Isaa tasgabbaa'e. Isaa rakkoo hunda arge. Sigale. Isaa rakkinni mana hidhaa waan qabu hunda arge. Manni hidhaa kun beekisi leenjisaa beeka.
manni hidhaa yuunivarsiitii namni hin beekne bar wanni akka mana hidhaa si leenjisu hin jiru jaawaran gana leenjee dhufe sigale waan ajaa'ibaa gabbaa'u ta'a jechuudha qabinaa ta'a jechuudha waan ajaa'ibaa gabbaa'u ta'a hayyoota Oromoo kanarraa garagara laaltu kana isaanii teebilii tokkorra taa'u arguu teessa jaalatanii osoon hin taane yoo ati jabaatte yoo ati tolte nama hundaa dhufee ulaa si danda'u yoo ati faca'aa taate yoo ati hawaasa wal quban qabne taate yoo oggii kuun bishaan juu kuun hojjaa naa kenni oggii kuun farshoo juu kuun damma naa kenni jee hawaasa gartee waan gaafatuu fi waan dhiisu hawaasa faca'aa taate ni tuffatamtaa jechuudha faca'aa tana walit deebisee takka godhaa fi olola oofu jiranii jechuudha sigale olola oofu jiranii jechuudha ummanni keenya kabajamaan wanni si khadadhu wanni si weewwaadhu ifi eeggannoo godhi nama asirraa haasa'u nama asirraa waa barreessu nama asirraa waa dubbatu namni hundi huddummada biyya galee jira namni irra guddaan biyya galee jira sigale biyyaa waa qaba maarree waa qaba bara nama waraqaa guuttatee as taa'ee jaawara arrabsee dawwalee huno kattiin arrabsu jira screenshot godhee keessaan itti ergee arraba kana waraqaan tiyya sun eessa geessee jiruun beekaa amma namichi keenya akka horbeessetti asirraa iyyaa oolu kun hulaa takka awwaloo abdiidhaan gaddatti kenne sigale kondoomine hulaa takka bum ichi booda baqqaanuma dhoohe kan kuleera sigale waa takka bilziqinnaan hulaa takkitti si kenniteef sirraa fuuti akkuma taayee danda'a gooti bilziqinnaan taayeen ta'e dhageeffadhu namni ka taayee bilziqinnaan lafa hin jiru namni ka taayee gartee bilziqinnaa nama dura dhaabbate hayyoota Oromoo dura dhaabbate sabaa sablammii dura dhaabbate akka niikuleera sidhooha yoo abiyyi kanatu itti abiyyi nama ilmaan taayee hidhee ilmaan taayee gannaqe ala gannaqe nama falmaniifi miti nama galata beekuu miti barboo namni kabajaa arkachuu qabaa bar ilmi namaa kabajaa ifiin gurguruu bar namni taayeen tahin namni lammaa jaawarsi malee ju'uun lakki obboleessa kiyyaa inni adabru jeen namni lammaa saniin tahin memma lala faarsee bulaan kun lammaa arrabsaa bar namni lammaa saniin tahin bar abiyyi jechuun nama ilma taayee xiqqishee amata sadii alaggataree dullatti amata 70 taduu jirtu kondomineemii kennaa fi juura mucaan amata sadii summee hoggi rabbi guddise Prime Minister biyyatta General biyyatta mucaan sun fuuldura kaayyoo fuuldura mee dullatti nama isii fi qabri dhiidhee kafannee gaggeessuu qofa eeggachuu jirti dullatti ama 70 tana kondomineemii kenneeti ijoolleetti xiqqoo alaggatariyaa nama future kee balleessuu deemu doomsuu deemu sigale university la lamma diigu jira bar university diigeeti college diige waraana ballisu jira bar biyyattiin bakka lola male akkuma eltira san maqaa fiitu barreessuun beeku bar ummanni eltira boodarra ummanni Itoophiyaa waggaa sadii miji'a sadii rabbi nutti neessine yoo namichi kun waggaa sadii biyya tana bulche yoo ummanni Itoophiyaa maqaa isaa barreessine nama hunda doomaa akkasaa godhee fituu deemsi nama qawwumaa yaadu nama rakkoo yoo dhufte qawwumaan hin furojee yaadu kana godhee fituu deemaa jechuudha namni taayeen ta'in siin tahuu waan taayeen ta'e ni gartan amma waan asirra tultul jaatan dhiisaatan tumbu'aa takka keessaa sin jirtu hayyitu tana dhiisa namni bilziqinnalleen quban qabdu tanneen warri iyyuu kunilleen taayyeerraa baradha nurraa baradha waan biyya alaa tanatti anabbee numan beeytani bilziqinnaaf jecha piippiin nama nuukas godhe saniifuu taayee dandaarraa baradha ilma taayeetti mucaa xiqqishee taayeen ayyee nugusa arrabsee haa jennu mee mucaan xiqqisheen ganna sadii kan inni karaa gad darbe mana qabalee keessa arra waan sii kennan boru sirraa fudhataniiti amma nama meeqaa qaanfatee biyya tana awayaa sheekkaaf jechaan eebar
Rabbi sodaadhaa mee waan nyaannu daawun isteerii nyaatatti kennina. Kunoo akka nama fayyaan qabne. Sigale mana jalaa ta'a. Lubbuu uummata keessa gadi hin bahu. Uummata arrabse. Sabaa sablammii dire. Sigale. Namni taayyeen ta'in. Namni hangaasaan ta'in. Afaan qabsiisanii awwaalanii mi jiru. Jiru namaa keessa jira. Namni sheekka abbutaatiin ta'in. Wallahi waa takkan bara dukkanaasa wajji dhaabbanne. Warra gaafas miilaan nurra deemee har'a isaanii wajji makiinaan deemaa bira. Dhaaba wasa kaayyoon qabne. Bar namni wanni qabsooytuuf galatoonfatamuufi bar. Akhiraatti hin galuufi. Jannatatti hin seenuufi. Ummanni kee gidiraa keessa akka ba'uufi. Atilleen akka agarteen gidiraa keessa baatee fayyadamaa taatuufi. Ummanni keenya maal keessa jedhama. Sirna kanaan maal keessa jedhama. Ummanni keenya qalamaa buqqaa. Daangaan Oromiyaa sarbamaa. Gibiraan gidirfamaa. Manni Oromiyaa arraa awwadaa keessa manni tokko ni dhaabbata. Awwadaa akka jirtu deemaa dhaqaa laala. Namni biyya jirtan. Awwadaa buqqisanii dura maal godhan jimaa ummataati rakisheessa. Ummata humna dhoorkan akka ummanni falmanne godhan. Hayyoota ummataa falmu kana hidhaanidhan. Kaan maallaqaan bitan. Sheekotii manzaraa kijibduu tana sii galee fuudhanii maallaqatti guuran. Ta maallaqa biran kunne tana kijibduu. Sanuu rabbii keessa itti qullaa jedhe. Ati rabbi sodaatta. Dhiiga namaa ka dhugu jiru. Bineensa sheeyxaana dhiiga namaa dhugu kadee garu. Ati rabbi sodaatta. Rabbi sodaadhu yaa. Arra awwadaa akkam jirti. Hundee muslimummaa sun. Sigale. Awwadaa jechuun barra biyya gartee muslimni akka gaariitti humnatti qabu barra. Ati sheekha muslimaatiimi. Awwadaa arra akkam jirti. Buqqisanii fixanii deemaa. Ijoolleen awwadaa ichi as ba'uu jirti. Yaa sheekha kun akkana keessa jira. Yaa sheekha maaliin godha? Sigale. Arra awwadaa. Arra magaalaan Harar. Haramaaya maal keessa jirti? Sigale. Arra bashaashaan maal keessa jirti? Kunoo viidiyoona jala gasseen alaala. Ummanni gartee muslimaa gartee karabbi laa ilaaha illallah muhammad rasulullah juqon. Bartanaafin an sheekotii tan arkaan feene baran. Arka kijibdu. Ummata maallaqa walloo nyaatee bartanne hattuun. Sigale. Ummanni walloo sun muslimaami. Ummata maallaqa walloo nyaatee bar. Ish. Mee arraa gaaruu kam keessa jirti? Jimma kam keessa jirti? Lafti ibaadaan beekamte sun. Bashaashaan akkam keessa jirti? Viidiyoo mana jala gasseen ilaali. Mana namaa diiganii fixanii. Sigale. Saniifuu ummanni tana hunda maaltu nu mute? Ijaaramuu dhabu. Amma Oromoo ijaaramuu deemaa ololli ka'e. Mootummaa Oromoo wanni ijaamu hin jiru kun diina Oromooti malee mootummaa Oromooti miti. Naaqa biitaayin. Wallahi billahi piippiin diina Oromooti malee mootummaa Oromooti miti jechuudha. Tana wajji dalaynee garremmaas. Sirna isii adeemsa isii hayyoo isii manifestoo isirratti waan isiin qabattee deemtu. Wajji dalaynee garremmaas. Akkanumatti akka keessanitti gartee ala dhaabbannee sigale. Ala dhaabbanneetuma dhagaatti harutti hin jiru. Wajji dalayneeti sirna kan guddaa isaaniiti wajji dalayne. Nuti baajiin turree bar nuti ummata gurguddaa wajji. Yeroo hunda sheekka abbutaa bakka okkoteen siyaasaatti danfitu ichumaan ta'an. Distiin oggishuumoo fixatte gacceetumaan isinitti himaa jechuudha. Sigale deema seeti qaalitti dullatti waa'ee jimmaa jette tun afaan banteela. Deemi waa'ee jimmaa jimma maal bee jimma eenyu bakka si buufate jimmarra. Qorqorroo bazabbaza. Sigale. Saniifuu awwanniin isiniin jiru awwanniin isin dhaammatu kun bineensa malee namarraa dhalate jechuun hin danda'amu. Bineensa malee namarraa dhalate jechuun hin danda'amu. Saniifuu ummanni keenya wanni gootan isinii ijaaramuu deema. Nama ijaaramu namni piippiin sodaatu. Ijaarama. Hayyoota keessin cinaa dhaabbadha. Amma jaawar gabbee jira jechuudha.
Jaawar gabbee jira. Sirni kun sirna gartee shayxaanaaf hin ta'u ilma namaatiif dhiisi qaallichi. Shayxaanaan ta'u. Ummanni keenya maal keessa jira? Ummanni Oromoo maal keessa jira? Arra Harargeen gandi xiyya maal keessa jira? Beera nurra naqanii beerri gartee harkuma kanarra baasan farshoota naquufaniituma jechisiisanii gad deebisan. Beerri waa takka bu'aan qabu. Harargee beera filaniif dhiirtiin nu keessaa dhumteeti beera qofa nuu filan bakka bu'aa Harargee mee laala bakka hundatti mee bakka boonni Harargee ol kaa'u kiyya beeraa ol ka'a. Sigale saniifuu ani wanni isiniin jiru wanni isinii dhaammadhu waan hooleyyii dulloota hudduun dhiiga dhaabdi tana taa heerumaa dhabdee asirraa iyyitu tana maqaa Jimmaa baafattee asirraa iyyitu tana faan laalina ummanni Jimmaa fi rakkoo keessa jira. Tanneen deemi dura jireenya kee wal qixxeeffadhu jaan. Sigale dulloota hudduun dhiiga dhaabdi kana deemi dura jireenya kee jiraadhu jaan. Waa'ee Jimmaa irratti waa'ee uummata Harargee irratti waa'ee Baalee irratti waa'ee uummata Oromoo irratti sigale kanaa booda abadan hin callifnu jechuudha. Gati isinii baasee deemaa ummanni Jimmaa waan keessa jiru deemaa laala viidiyoo masan. Manni diigame sun kaasaan kafalame. Baay'inni isaa dhufee kaasaan kafalame. Sigale mootummaan dura baay'ata qaba. Baay'inni kun isaa argame. Kana gaafatamuu qabaa jechuudha. Akkanuma mana namaa waliin dhaabaniituma diigu jira. Bara awwadaa gandi keenya qiyaamaa keessa jiraan siin jebbuleessu. Magaalaan guutuun buqqaate. Buqqisanii fixanii. I don't know. Bakka irraa fiduu deeman. Amma biyya tanattu biyya guddatti tanattu magaaluma takkaa jijjiiru baay'ata tiriliyoona meeqa doolaara barbaachisa. Biyya kanattuu san dhiise. Hayyee Oromiyaa guutuu diigee fixe akkam godhuu deema. Namicha gartee namicha fooqii miliyoona meeqaan jaarte diigee bakka san biqiltuu dhaabu kana mootummaa Oromooti jedha. Namicha abbaa gadaa guutuu rashanee maal fiddanjuu kana mootummaa Oromooti jedha. Namicha hayyoota Oromoo hundaa'u wanni kun nuun taatu juu hunda sigale kan hidhatti kan xiyyitiin kan biyya baasu kan mallaqaan bitu afaan qabachiisee anuma gabbaraaju mootummaa Oromooti jedha. Wallahi kun mootummaa Oromooti diina Oromooti malee. Qabaddu naa taa'e. Kun mootummaa Oromooti miti. Diina Oromooti malee. Saniifu wanniin itti isinitti iyyuu jiru. Wanniin isinii boo'u jiru. Uummanni Oromoo hayyoota keessan dura dhaabbatina. Amma Jaawar dura dhaabbachuun hin barbaachisu. Bineensa dura nurraa dhaabbachuu jira. Duraan bakkatti bineensa kana firra kophaatiyyaan asirraa iyyuu ture ni yaadatta. Eenyu wajji bineensa kana yaa sheekaati namni hundinuu sigale namni hundinuu galee sheeka keenyaati asii maal taatee kophaatee iyyitanaan jechuun turre asirratti. Sigale saniifuu arra dhiirti gabbaate jechuudha. Arra dhiirti gabbaate. Dhiirti eega dhufte booda kararra dhaabbattee dhiira deemuun dhoorkine. Olola deemu hundaa'u anaafisii karraa cabsu. Ummata keenya ka hubannoo qabne ka hubachiisu. Sheer godhuun dubbachuun katabuun invite godhuun anaafisirra jirti jechuudha. Jaawar maallaqaa miti yoo barbaade nama waa fudhatu. Waan barbaade haa fudhatu. Bineensuma kana akkatti fidetti anamma dura maaliin isiniin jee. Dhiiga piippiin keessaa gannaytu keessaa anaa fi Jaawarilleen qooda qabnaan siin jee. Maaliif nama tokko makiinaan fuutee yoo bakka takka geessite. Ichitti bakka inni zinaa godhutti haala akka inni zinaa godhu mijjeessiteef. Sigale dilii namicha zinaa godhee sanis ati wajji qooddattaa jechuudha. Namni piippii tana gartee wayyaanee jalaa bilisoomsee gabra gartee duraan farshoo fi kondoomitti gartee wayyaaneen ergattu nama jijjiiree arrakka nama fixxu godhe Jaawar Maammati.
ani keessa hin qooda qaba atis keessa qooda qaba nu hundinuu wanni waan kana keessa qooda qabu rabbi sodaannee waan kana ummata irraa kaasuun dirqamaa jeeti nama dura dubbadde sun dhugaadha dirqama itti gaafatamummaa qabnaa jechuudha namni guyya tokko namicha kana faarse waan inni godhe namni guyya tokko waan namichi kun godhu ummata irra sheer godhe itti gaafatamaa jechuudha yoo toltuu inni godhes toltuu saniin badaafamaa yoo hamtuu inni godhes hamtuu saniin badaafama Jawar Muhammad dalagaa keessa namni dogoggora ni qaba yes nama dalaguu dogoggora sanirraa barate dhufe jala hiriiruun dirqama waan deemaa jira isini himuun hiccitii baasuun nu durattis dirqama jechuudha hanga dandeenyutti hanga beenutti waa takka itti ciccilee lubbuu teenya kennine mootummaa kana gadhaabne itti ciccilee lubbuu teenya kennine buqqaaf nammas qabinaa taayinati ni tura malee ni urra jette gaalatti saniifu ni buqqifna sirraa akkam hin danda'amu maarreen ta'u mitirkisho wayyaaneen sosuman danda'amu jettu xuttee bar namni nu tokko danda'u jiru namni maarree ta'uu danda'u jiru nuti mootummaa kanaati namni dhaadachuu eegallaan if dhaaduu eegallaan nun dandeeysan jee xarraq jechuu eegalla xutee beeki mootummaan sun sigali yotti obsiteetuma onnee if jabeessiteetti ichi deemtee dhiibde bakka hin jiru jechuudha halala dhaabbatee si dhaadachuu jira hin danda'amu nattees hin deemin siin guba maarreen si godha meetti deemii tuki wallaahi wanni sun keeyse horoko na amani mootummaa ummanni ka jibbin jiru ummanni maana umtee keeyse jira milishaan kun namarra deeme sigali buusii tana aboogaa makaddaa jala kaayin hundaabini ijanii sigali aboo Muhammado makaddaa jala kaayigaa maallaqa laa buusii eeysa deema nageen hin jirtu sigali amma gibirrin keenya janii irra deebuu jiran jan hangi sun isinitti xiqqaatee miijaniiti kuma lama irra deebuu jiran jan sigali saniifuu mootummaa akkanaati jechuudha Ummanni keenya hafuura fudhachuun qabu Oromoon tun uumamtee abbaan kiyya qabsaa'u ture rabbi rahmataa godhuu fi ni qute akaahoon kiyya qabsaa'u ture ni qute rabbi rahmataa godhu anis numaan qabsaawa nin kuta ilmaan kiyyaatti dhufa amma no ummata keenyaan Jawar Muhammad dubbii takka je we have to save Ethiopia from Abiy sigale Abiy irraa Ethiopia save godhu qabna je sigale save godhu ma qabdi je kana Oromoo qofaami sabaa sablammi wajjin Oromoon dura ifijaare Morasa itiche waan balleessa irratti wal gamaagame wal qoratee hulaa cufate hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo hulaa cufate sigale beeytota Oromootu hulaa cufachuu didee jennee gartee piipin asitti ergitee gartee astaa'ee gartee hayyoota Oromoo diiguu deemuus ni jira beekadhu tana keessa sigale abalu wajjimaa waliin galle abalu wajjimaa namnummaa walii galtee amma gartee rakkina ummataa kana keessa nama gartee namicha kanarra duulu dura dhaabbatu namachi bitamee kafalamuuf tana qabad abbaa fedhe haa ta'u qabaddu naa ta'e gurra kana keessa kaayyaddu tan qabad gurra keessatti roobaattu qaawi shiisha kay jalaa san keessa naa kaayyaddu saniifu awwanniin isinit dhaammadu nama hayyoota kee dura dhaabbatu mirga saati yaadan ati garuun dhageeffatin abbaan fedhe Jawar arrabsuu danda'a dura dhaabbachuu danda'a mirga saati arrabsuu garuu ati wanniin ummata xiyyaaf dhaamu ati ka ummatatti olola inni oofusaniin hin bitamin Jawar akkana ta'e amma dura akkana si godhe mitirkisho Abiy kam si godhu jira sigale maallaqa sirraa guuree qote maallaqa sirraa god dalaganne erkanne lubbu Abiy fitu jiru tana arkanna gaafi kana gaafachuu qabda jechuudha maallaqa fuudhee qote maal tirkishoota zaaset mee Jawar eenyu jeese biyya laatanatti namni inni jeese nama fitu dura dhaabbachuu jira jechuudha maallaqa dalaydee harkatta lubbuun takka yoo sirni kun si hucciise wanni ati harkattu hin jirtu jechuudha tana Oromoon fitti himuu qabdi xiqqaa guddaan keenya fitti himuu qabnaa jechuudha
anaafisi kagabroomu jiru warri hayyoota ifin jettutun tamma kanatti wal ta'uu diddee akkanatti dayaatutun hundinuu enjoy irra jirti kaduu ilma miskiinaati ka gibira janii gidirsu jiran qotee bulaa keenya kamanarra diigu jiran qotee bulaa keenya haadha teenya abbaa keenya obboleessa keenya obboleetti teenya biyya arabaa tana teesseeti amata 15 mana jaarratti dhufeetitti dhaabee diigaa jechu gaafiin takka hin jirtu namni isa gaafatu hin jiru sigale dheeraan fedhe bakkatti dhaabbatu qaba janii gaafa rabbi nurraa dhaabu eega namni dhumee rabbi nurraa dhaabuu deemaa jechuudha eega dhumtee yoo sirraa dhaabees maal bu'aa qaba ati hatattamaan rabbii kee kadhachaa amma firraa dhaabuudhaaf sigale karoorfachaa hayyoota keetii wajji dhaabbachuun dirqama jechuudha ummata dammaqaa ta'uu qabna yeroo hunda ummata dammaqaa ta'uu qabna ummata gartee kara deemaan hundinuu fayyadamu ta'uu qabu sigale saniifu ummanni keenya ololamma hayyoota keenyarra ka'e guurii tana gurratti hin qicatina amma yoo namni wallole ganaa akkam jechuu teessi piippiin sagalee tiyyatan ol kaadhu yoo namni tokko wallole dalagaa jaawarii jechuu teessi piippiin yoo namni tokko wal qabale dalagaa jaawarii jechuu yoo namni tokko maallaqa wal jala haatee miidiyaa kanarraa iyye dalagaa jaawarii jechuu teessi waa hunda dalaguma jaawar jechuu teessi maaliif jaawar malee dalagaan qabdu jechuu jaawar jiraachuun sabaafuu gaarii mootummaan takka waan sodaattu yoon qabaanne lubbuun isiitu soda miskiinticha quufe kana dhiisi nama gartee duraan tujjaarummaa keessaa dhufe akka Bashaar al-Assad sanu quufni kasitti isa maraachee ummata saafitu ture kana gartee takka jireenya dur hin beekne dhiiga Oromootiin itti dhaqe kana dhiisi sigale saniifu ummanni keenya nama laal waan sodaatuun qabne lubbuun isaatu soda miskiinni quufe rabbiin abooja mammaa isa Oromootii beekan ummanni keenya ifi eeggannoo godhu ifi eeggannoo cimtu osoon hin jaalan sirna kana dura dhaabbachuun anaafi sirra jirti buleeyyan kiyya namni keenya kute naafi ati rakkoota kan qabu alhamdulillah dalagannee jiraachuu jira warri har'a quufee ummata keenya irratti gartee kanatti haqqisu jiru kun kafarshoo irratti haqqisu jiru kun sigale guyyaan xumuratti goonu guyyaa naafi ati hayyoota keenya dhageeffanne sigale olola deemu hunda gurran kenniniif si jaalatee si olola sitti hin fakkaate tan qabdu sirni kun tan qabdu si dhorkate malee wanni inni si godhe wanni inni si fide bu'aan inni si buuse takka hin jiru jechuudha Oromootii dammaquu qabna hawaasni dammaqe hin gabroom sigale piippiin ilmaan Oromooti warra juu kana jalaa dhayi yoo ilmaan Oromoo ta'e gaafiin inni naa deebise mee gaafachuu danda'u qabda sigale saniifu awwanni isinii dhaammadhu wanni isinitti iyyu amaara jani sigale sabaa sablammii hojii wallu dhorkanii wannummaan gabrummaan Oromootu dheeratteef wannummaan namni Oromoon barbaaddu bakka galma gahuu dadhabeef bakka dhaquu dadhabeef hokkoonu godhanii ani nama amaara kafalameefi akka isaan arrabsu godhanii jira bar nama amaara kafalameefi akka jara kana arrabsan akka mootummaa Oromooti janii isaan olola oofan ka godhamu afaan amaaraatiin godhuu jira bar sigale maaliif iftursiisuufi malee waa takka saba kanaa yaaduun isaan biran jiru jechuudha aniifuu ummanni keenya dammaqinaan eeguun hayyoota keenya eeggachuun anaafi sirra jirti jechuudha sirni kun ni buqa warri arra sirra kanaan dhaadatu warri arra sirra kanaan itti qaanfata akkuma warra sirra wayyaaneesan ittuma qaana'u ta'a mootummaa fi udaan
gubbaan turanii jansi galle numa khutaami ni khuta insha Allah ta'ala akkasi dubbiin baay'ee nama aarsiti arratti qaareetiin jira waan ummata harargee godhu jiran osoo isin rabbi isin garsiise dubbattani waan goonuu isin qabnu rabbitti himanna roorroo ummanni keenya keessa jiru kana badhaadhi nama aleekum diiga paartii diiga osoo jaanii wayyaara I don't know namni jiraachuu mirgan qabu itti fakkaatti mana diigu jira Awurooppaa dhaqee yoo footoo ka'e hunoo footoo nama agarsiiseeti bakka kanaan ajaaraa jaani yessarii fi wadalloonni kun wadalloonni rabbi mataa duucha kun ummata miskiina yaa haadha tiyya osoo hin jettu yaa ilmaan kiyya osoo hin jettu mana raddi dhufe ummata diinaa millaan qabu wanni kun gariin tasalaattu akka jira rabbii tokkichallee sodaatu nabi wahuma dubbannoo wallaallee wahuma dubbannoo wallaalle namichi gaangistara jaarate hogganaan hattuu wali qabate ummata jiidha namaan qabne ummata gartee namummaan sammuusaa tana keessa dhiiga tana keessa hin jirre qofa wali qabatee nama cafeessisu jira jechuudha akkuma kanuma akkasa amma kun Saudi Arabiyaa tana maal godhu jira nama Jaawar Mohammed deeggaru hundaa'u نفذ جاجا مختار كدير مقاساني مالي مختار كدير نما كيرو يغلا فريا يسن مكلاكيا غلطون فتي بيكد نما كسي قفان غرو غورتي كانوا مكسا سيغل سنيفو اولو لا جاور الردي مو خنلي واتكو براني دغي جاور ما مليون ميكا نانو اماراتي جيسي فنون جار جاور ما مليون ميكا خبامي لا أماراتي نانو أماراتي خني أكفنو جارنا على مجيز فنو هيدتشيسي أصور رايان اتسا فنو ندو جرتي ويان ندو تنجرتو ندو جرتي جاني جنرالو ني غباسا غلچني أسأتي جاني جنرالا غباسا كسي غلچو هجر آريسيسا أجيسيسا فنون أكا قوي هيدت أكا همنتاتو فنون جيجيغر بارداري رهنگا جيجيغالو لدنديسي فنو جيچون غوتا جاني وزوم پارلمان را فارساني أرمو فنو جني غوداني Jaawar Mohammed fannoo deeggaraa siin jaan ifi akkasitti deeggaraa turani sigalee baay'ata hunda baasanii fi fannoo hidhachiisanii fannoo gartee fannoon tan itti dhaadatan malee tan itti wanna tahanii miti jani Jaawar Mohammed way baay'ata baasee fannoo ijaaree beeka ifiifu fannoo isin jaartan tana koota karaa nagaati wajjaaso hinaajiyaa mujiraan saniifu obboleeyyan kiyya ololamma deemu kana tokkollee dhageeffatina isin karaa walijaaruu fi hayyoota keessan dhageeffachutti alhamdulillah rabbil alamin Jaawar qabsoon rabbi nu deebisuun alhamdulillah rabbil alamin nimoona miti nimoona dandeetii rabbiiti inshallah taala nagaannaa jiraadha ummata keenyaaf du'aa godha bineensa yaa rabbi bineensa irra keessa kana akkuma rafetti irraa hambisi yaa du'aa godha nagaannaa